So misooma jimaati haala kanaan ammaan tana kataaraan isa gubbaadha waan obaan jala ga'ee jiruuf isii lamaffaatti qabuudhaaf deemaa jechuudha. Haala kanaan gabareen qonnaan bultoonni argaranidha. Misooma jimaatiin ciccimoo waan ta'aniif haala kanaan bishaan gabbanamaa jechuudha. Haala ammaan tana bishaan amma kataaraa isii kanatti qabu deemaa jechuudha. Kataaraa kanatti warra kanatti qabu deemaa jechuudha. Kanaafuu bishaan haala kanaan akkatti irraa cufanii egaa Gambonni argee keessa jiru hundi ni beeka. Kunis ni baraachuu harkuun qabu mana Oromoo aadaa takka waan ta'eef. Kanaafuu ammaan tana haala kanaan karaa itti deebisu jira jechuudha. Akkatti deebisu jira. Misooma jimaatii jechuudha. Misooma jimaa harkatti beekamaadha. Bakka jedhamu bakka naannoo baddeessaati jechuudha. Naannoo baddeessaa lafa qolloon kan jedhamu bakka sanii jechuudha. Kanaafuu haala kanaan akkatti jala deebinaa jechuudha. Kun muuxannoo isin tajaajila kan isin dabarsaa jiru. Muuxannoo uummata Harargee qonnaan bultoota gootota Harargeeti. Harargeen akkuma beekamu hojiidhaan beekamti jechuudha. Misooma garaagaraa jallisi garaagaraa bona yeroo bonaa fi yeroo bonaa jallisi garaagaraa haala kanaan gaggeessu isaanii jechuudha. Misoomni jimaa akkuma beekamutti akka Harargee lamaanitti beekamaadha waan ta'eef kunis amma lamaa gadi achirraatti gad deemu jechuudha. Kanaafuu jimaanis kana fakkaata. Kanaafuu amma yeroo wayitii bonaa kana jimaa kana gurgurachuudha waan beekamuuf kanaafuu haala kanaan jallisi kana gaggeessinaa naannoon biraatillee muuxannoo irraa fudhatu qabaachuu jimaa dhaabanii muuxannoo irraa fudhachuu isin barbaachisaa jechuudha. Haala kanaan jimaan kun hedduu kataaraan isaa kataaraa lamaffaa jalatti dhaabbatee jira jechuudha. Haala kanaan obaaftanii jechuu isinis.